السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جمتوا تافي دعوة توتكينا جرجرتوا أكمل نجا فيان كيسن بقى ترى تانية كفيا كم تنا بتيس نرا كمنا كسي من سلام جري نموت هل كيسموت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل نجا فيا جرتني عالي وانتي روماتي جاري وانتي باي سنجانا اسم كواجي إدو بدا اسم كفنا أنفاء أكمل كجيتني اسم إبسو. Beeku. Akkuma beekamu daawwattoota keenya kabajamoo ajandaan namoonni tokko tokko karaa keessaatii dhufanii ijaarsi suruuleetii ijaarsi dubbii dhugaadhaan jedhan namoonni waan kanarra baay'ee qottee qaban argaa jirra koomintiilee garaagaraa ilaaluu jirra daawwattoota keenya kanama wanni wasobni ofillee hin jiru dubbii dhugaatii dubbiin ani waan kana dhugaa dubbachuuf wanni viidiyoo kanarra irra deddeebi'ee hojii keellee hiikee na waraabsisu jiru kara dubbiin deemu garamitti akka wanti kun bu'u dirqama waan dhaga'uu qabdaniif jechuudha. Kan itti aanu immoo waa'een dhimma ajandaa jaarsaa akkuma beekamu jaarsi warra seeraatti himatee jira. Warra seeraatti eegee himatee booda dubbiin harka seeraa jirti. Dubbiin harka seeraa geetteerti. Dubbii warri seeraa har'a xiqqoo ishii guyyaa boqonnaan ta'eef hin dalaganii yookiin guyyaa sadii guyyaa afur booda na yaamuu malanii maalirraa akka inni himatu maaliidhaaf akka bakka seeraa dhaqee himatee gammoon addaan beekame hin jiru. Sanillee maaltu akka rakkoo ta'ee fi maalirraa akka inni himachuudha ta'u ka waliin dhageenyu ta'a ka isinitti himu ta'a rakkoota kan jiru. Ani immoo koomintiileen baay'ee na kofalchiisa gariin nama kofalchiisaa gariin nama jajjabeessaa gariin nama aarsaa. Kanarraa ka'uudhaan immoo waa'een dhimma ajandaa jaarsaa dubbii dhugaatii nuti akkanaan lafaa kaanee nama tokko akkanaan lafaa kaaniitu dharaa isarra kaa'uun haraama jedhaa miti sirriidhaa miti jechuudha. Kanaan ta'e dubbiin dubbii dhugaatii kana ka jaarsaa karaa ittiin wal arganiin karaa ittiin walitti dhufaniin amma isin akka jettutti jaarsaa akka waliin haasa'u eegalee turee jiraayyuu biyaansoo xiqqaate gara baatii sadii afur akkasii waliin bilbilaa waliin haasa'aa turanii. Sanirraa ka'een immoo jaarsa inni dhufee jaarsi eega dhufee immoo lakka waan akkanaa godhii waan silaa barbaachisu guutu jenneeni. Waan san guutuu didee sanirratti xiqqoo wal dura dhaabbatanii sanillee immoo deebi'ee waan fooyya'uu qabu wanni inni fooyyesse hin jiru kan deebi'ee immoo anallee situ akkana godhee maalidha jedhee na doorsisu malee waan biraan agarree kanaafuu maal jechuu barbaadda? Ani wanti jechuu barbaadu hordoftoota kiyya maal isiniif fakkaate eegoo haasaan dubbii soo fakkaate beektee anis hoo eegalu akkuma qalbiitti eegale malee akka sobaan dhugaata allee jedheetii yaadallee miti namni ishii ilmoon durbaate akka carraa hedduu qabdi miidiyaa irratti ol baafteetiin carraa ofii cufuu miti namni yeroo kana akkanumatti wallaaleetiin wal mazzanaa wal jibba annama hiree eegatu ol baaseetiin adda jaarsa kana waliin jiraa hojii yookiin jaarsa kana akkana yoo jedhu anaafuu mooraalii kiyyaaf sheemii guddaa maal isiniif fakkaate an namicha guyyaa tokko doo kara Finfinnee deemu akkuma carraa makiinama keessatti wal barree na akkana akka dhabbaa qabeenyallee ta'een beeku parsanaalii bakka namni hin haasaa miti haasawuma san keessa wal barannee jennaan oduma haasofnu yaa injiraa miti bilbiloo jijjiirurree sadarkama kanarraa sadarkaa kana ga'ee anillee dura homanatti hin fakkaanne achuwaan jaarsi hin dhoofadhe malee anallee na sosodaachisuu jammaree inna maatii keetis akkana na bakka an sodaadheetiniin bakka ergi jedheen inuun ergu innuu jedheetiniin ergi ka jedheen ani in erguu jedheeti malee akkanatti erga jaarsi na barbaada jedheeti miti parsanaalii jaarsan akkanatti olaalanu nama isaa ta'uyyuu miti jechuun silaa inni nama ragaa jedheet ta'aaf amma akka anaa kun aaktiin kiyya kun isaa hin ta'anatti hin fakkaatu garuu namichi dhugaa bu'atee hin ergee kun hokaa isaan bira ergeetiniin waa baay'ee haasa'ee wantuma obboleessa kiyya irraa ageettan kanaa. Naa akkasitti waan namni viidiyoo kana deebi'ee nooraafsisellee waan viidiyoo irra deebiidhaan namni mushi as bahee sadarkaa yookiin namatti toltee yeroo ammaa kana keessa ija kaameraadhaan dura ta'anii waa haasa'uun baay'ee ulfaataa baay'ee jabaataa namni hundinuun beektanii eega dura ol baafnee isin dubbanne dirqama isinillee borumee eessaan geettan sadarkaa maalirraan geettan jettanii nu gaafattan waan ta'eef kanumaafi waan jiruun daa'u takkaan isin beeksifnaa isin dhageessifnaa dhaga'uu qabdanii jennee waan dura waadaa isin seennee fi dubbiin immoo hanni isinitti himnu aga xiqqaadhaa wanni inni sadarkaan irra nuun jiru sadarkaa
akkuma kaameraa kaleessaa viidiyoo kaleessa gadda isin yoo raabira dhageettan sadarkaa ittiin bakka seeraa gahee sadarkaa anaayyuu fuudhee warra seeraa bira dhageessanii maali rakkoon hedduu keessa jiru sadarkaa itti nagaafatan irra jira. Warri seeraa immoo gama tokkoon waan kana lakkii jaarsotaan jaarsummaadhaan karaa jaarsummaatiin walii fixaa karaa jaarsummaatiin yeroo tokko koodi koomentii waan nagaafatantu jira. Tanaan dura ati isatti horumtee jirtaa maaf akkana bu'aa maaf obboleessa kee doorsisaa wanta jettan tokko la an ahadi jedhanii oddobadhee namicha kan ji'oota muraasa wanti isa beeku tokko hin jiru an biyyaa laafu ture oddoo reefuu ji'a jaha. Ani akkuma caraatu malee ani wanti tana dura isa beeku hin jiru hin beeku isin ija waan lammaffaa immoo namni tokko ka akkanuma waan hin taane wannan beeni keessa seenina yoo jibbitan isaa yookaan immoo yoo isinitti tole kometti yookaan isuu hin dandeetta wannan taane barreessu wannan isaa deebi'ee immoo hiriyoonni tiyya keessan na bilbiltanii maal hayaati qarshii rakkatte immoo maa jaarsa kana barbaadde maali rakkoo kee nu hiriyyaa ta'etti himinaan naan jettanii turtan akkanuma keessa argitan keessan na bilbilanii hiriyoota tiyya du'aa fi su'uudirraa. Ani rakkoo takkaan qabu alhamdulillah rabbil alamin ka ani waa dachaa qabu isa maatiin kiyya faamilii waa qabaata asirri qabanii sirriitti ani wantummaan takka wanni barbaadu jiru even nuutubii kanarraa wanti ani barbaadu jiru akkanumaan fanii ta'uuf innaa ani jaarsa qarshiillee fi miti namni tokko qoma keessa nan dublee qarshii jetteetini yootii kee balleessitaa nama akkana heerumtaa maal taate abbaa keetii horumuu dandeetta bar naan jettanii soorii isiniin ja'a isin warri hiriyoota kiyyaa wannuma gaarii nasiyaa na'aamtanii thank you so much. Akkasii waan akka kanaati rabbi alaaffisu alaa kullaalittuu numa laafti jennee abdii qabna. Ammee samoona achi deebinee warra seeraa eega dubbii bakka seeraatiin gatee dubbii karaa jaarsummaatiin illee too fuudhanii warra jaarsaa haalaaluu maaliidhaaf akka inni onnaa jedhallee ka ta'u ta'a. Innaan akkasiitii yoo lakki dirqama isii malee nan danda'anii du'ee lafarraa dachee irraa dhabamu yoo ka jedhu taate nama ajjeesuun hin ta'u itti heerumti. Qalbii kana guddaa. Kiyya rabbi dhugaa siin jee dura ani namichi sadarkaa kana gaa je'eetiin an amma na jibbisiis ani bara koomentii kiyyaa akkamitti wanta akkanaa dalagaa balaan sirraan kee barnuu jireenya dhorge barnuu hojii nu ilkisee bara kana waan ta'eef ati inshaallah malaallamee ani barbaadu odoon amma ila namicha isinii miti ani wanna fe'e na hajjeesu malee ani namicha kan odoo wanti fe'e galee inuma barbaanne sin ajaa'ibin akkasii sin alaa kullaalittuu viidiyoo share like subscribe godhaa akka namoonni keessattuu biyya namaa keessa jirtan akka yeroo argatanii viidiyoo kanallee ilaalle hin beekna yoo dadhabdee yoo laaluullee carraa dhabde like ma godhii bira dhufi kaffi waan biraa maaliif laaluu dhabdee maaliif koomentii nu barreessuu dhabde inni wanni isin komannu hin jiru namoonni dandeettan yaada kanarra nu deeggaruudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Fayyaa ta'aa isiniin jedha. Guys, bye bye. Kan waa fufne.